Oolmaa sharafoota maallaqaa ilaalchisee jechuudha. Egaa guyyaa har'aa akkuma beekamu Febraarii 18 baatii 2026 jechuudha. Haala sharafoonni maallaqaa irra jiran waliin ilaalla. Kallattii ani isinii fiduu kallattii lamaan karaa gabaa gurraachaa fi karaa baankii akkasumas immoo bilaak maarketii isa jedhamu jechuudha. Dabalataan biyyoota kanneen akka Oman Riyaalii fi Kuwait Diinaar, Bahrein Diinaarii fi akkasuma Chaayinaa Hiwaan Swiss Firankii fi Awustiraaliyaa Doolaar, Kanaadaa Doolaarii fi akkasuma Ameerikaa Doolaar, Bahrein Diinaar, Turkii Riilee, Kaatar Riyaalii fi Israa'el Shiqil kanneen akka Turkii Riilee faati jechuudha. Egaa nagaa sin daganne nagaan kun lafa bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Namoonni mana koo faaraa taatan immoo mana koo subscribe gochuun dagatina, like gootanii share gochuu kan daganne siin jedha. Asumarraan immoo obboleewwan kiyyaa amantaa musliimaa taatanii tsoommana guyyaa tokkoffaa guyyaa har'aatiin rabbiin baga isiniin geessise isiniin jedha. Inni isin jalqabsiise rabbiin immoo isin jajjabeessee xumurasaa keerii qabu isinaa agarsiisu isiniin jechuun jaaladha. Egaa gara sagantaa keenyatti yeroo gallu jechuudha. Ameerikaan doolaarirraan isinii ka'a. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 198.48 oolee jira jechuudha. Akkuma beekamu egaa guyyaa kaleessaa fi eengaddaarra birrii tokko qannasee argamee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 151.60 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 142.41 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 107.58 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 137.33 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 98.73 oolee jira. Inni itti aanu Swiss Frankiidha. Swiss Frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 252.22 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Swiss Frankiin tokko 184.98 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa Hiwaanidha. Chaayinaa Hiwaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 28.12 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa Hiwaan tokko 21.5 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 230.31 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Yuuroon tokko 176.50 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu immoo Paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 263.33 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Paawundi sterlingiin tokko 207.54 oolee jira. Inni itti aanu Suudiin kiroonidha. Suudiin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 19.20 oolee jira. Inni itti aanu Oman Riyaalidha. Oman Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 510.54 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu Kuwait Diinaaridha. Kuwait Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 635.58 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kuwait Diinaarri tokko 484.60 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubaay Diraamidha. Dubaay Diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 52.94 oolee jira. Egaa karaa baankiidhaan immoo Dubaay Diraamni tokko 41.28
oolee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko akka gabaa gurraachaa jedhutti 51.84 oolee jira. Egaa akkuma beekamu torbanoota darban keessaa fi har'a xiqqoo saantiboota muraasallee gadi qaqannasee argameetiin jira jechuudha. Akkasuma immoo akka baratamaa Saudi Arabiyaa jechuudha. Namoonni maallaqa baay'ee fi xiqqoo qabdanii garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf namoonni maallaqni keessaan baay'ee ta'e hanga 21f adiitti ol siqee jira jechuudha. Akkanuma immoo 21f adii yeroo isin jiru tokko isaatu 21f adii otoo hin taane maallaqa guddaa qabdan sana 1,000 baay'istanii fakkeenyaaf 6,000 yoo qabaattan 6,000 baay'isuu 1,000 hiruu 21.5 jettanii yoo hirtan argachuu dandeessu. Kana jechuun riyaalli Saudii tokkoon isaa birrii Itoophiyaa 47tti kan sharafamu jechuudha. Kan immoo 47 gaditti sharafanis isaa olitti sharafanis jiru garaagarummaa qaba waan ta'eef jechuudha. Akkasuma namoonni maallaqa guddaa qabdan immoo 22 jira jechuudha. 22 jechuun riyaalli Saudii tokko isaa birrii Itoophiyaa 46tti deebi'eetiin jira jechuudha. Egaa sababa asbeezaa ramadaana kanaa natti fakkaata xiqqoo sharafni akka qaqannasuu ta'eetiin argameetiin jira jechuudha. Kanaaf isinis akkaatuma itti baay'iftan fakkeenya hanga 500 hanga 200 yoo qabaattan jechuudha. Maallaqa qabdan sana 1,000 baay'istanii deebistanii 22 firtu jechuudha. Riyaalli tokkoon isaa birrii Itoophiyaa 46tti gadi siqee argamee jira isiniin jedha. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Saudi Arabiyaa riyaalli tokko 40 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 274.27 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Bahreen diinaaridha. Bahreen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 515.93 oolee jira. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.54 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 52.11 oolee jira. Akkasuma Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.66 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan ruuppiidha. Indiyaan ruuppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.86 oolee jira. Akkasuma Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 62.21 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshiyaan paawundiidha. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.60 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoo ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Namoonni immoo viidiyoon koo isinitti tole yookaan immoo viidiyoo koo jaallattan immoo waan isinaaf gochuu dandeessan laayikii naa gochuudha. Laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Turtii biraa yookiin immoo sagantaa biraa walitti deebina. Nagaan tura.